Ayyee kaleeriin kanaa diimaa akka ta'e ilaalaa. Diimaadha. Samaawii. Magariisa. Gurraacha. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan ku kabajaf jaalala hunda keessan bakka jirtanitti isin dhaga'u. Okay, nu warra faana ba'a. Keessan seenaa achi booda bakka kana dhufne okay, sagalee isaa ni balleessina. Videochi haala kanaan waraabbattu. Bifa diimaa yookiin samaawii magariisa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma kun burtukaana. Keessanis waan barbaadan godhachuu mirga guutuu qabdanii. Fakkeenyaaf bifti isaa maqaa dhooftanii fakkeenyaaf maqaa magariisa, samaawii, diimaa akkas qayyartan jechuudha. Yeroo hamma yoo maqaa dhooftanis dhiiftanis garuu okay. Video kana irratti wanti isin hojjechuu qabdanu fakkeenyaaf wantoota lamaatu kuni amma isin kun ilaa diimaadha jechuudha. Diimaadha jechuudha, keelloo bifa keellooti miti. Bifti keessanii yoo diimaa qulqulluu ta'e hin filatamaa. Samaawii yoo ta'e fakkeenyaaf burtukaanuma ta'e immoo bifa kana taasifattan gaafa akkas solaatan fakkeenyaaf mee sagalee isaa irraa kaafna fakkeenyaaf. Ayyee kaleeriin kanaa diimaa akka ta'e ilaalaa. Diimaadha. Okay. Samaawii. Magariisa. Gurraacha. Wow. Okay. Akkasitti kaleerii bifa yoo afaaniin himtane waan hojjettan irratti yeroo hojjettan sana isa afaaniin himtan sana fiddan, yoo afaaniin hin himne waan barbaadan fiddan. Amma akkana butadhee bakka jalqabu irratti ilaalaa bakka jedhu kanarratti asirratti rukuteen bakka kana rukutee fuuldura kanatti kutaa achi booda akkana fuulduratti buteen amma kanarratti bakka kana dhaheen dudduubatti kuta. Viidiyoo mina barbaachisu amma kana jechuudha. Achi booda bakka kana qubaan gadhee yeroo tokko kana gadhee naa yennani kana naa fide ani immoo as dhufeen fakkeenyaaf keessan tuqaan sadii yookiin as ta'uu malala aappii keessan irratti. Yoo kanneen gada isinitti mitti buufattanii jiraattan buufattanii itti yoo buufatin jiraattan immoo namni hin buufatin jala jira dhaqaa buufadhaa. Akkanatti lamatti baasa. Isuma kanaan kooppii godhee lamatti baasa. Isa gadi kanarratti akkana rukuteen bakka kana dhahee adii kanarratti guutuu taasisa. Fuula kana wal qixxeesseen guutuu taasisa. Achi booda amma egaa akkana buteen bakka ola'ee fakkeenyaaf ola'ee
akkana quba lamanii walitti buttanii dhiyeeffatan yoo inni walitti isin wanti godhes. Eddee kanarratti ni bakka kana kana dhaheen bakka kana dhahee bakka lamatti kuta. Isa kam isa waliin kutaa laalaal isa waliiti malee isa gadiitii miti. Achi booda ammas akkana buteen eddeen akkana darbatetti harka isaa keessa bu'etti bakka kanatti ammas walakkaatti kuta. Bakka kanatti ammas bakka lamatti kutaa. Bakka ammas akkana buteen bakka lamatti kutaa. Okay. Bakka ittiin baase tokko lama sadii afurii sila walittiin butee amma akkana walitti bute. Okay, erga walitti butee isa gadii kana kana dhaheen bakka kana dhahee bifa wantatti kanarrattiin fakkeenyaaf bifa wantatti kanarraan buusa laasaa kan bakka kana akkana rukuteen keellootti bifa siirra jira. Okay, as dhaheen achi booda asii rukuta. Erga kanaas akkana butee akkana butee amma eessa naqalee bakka kana dhufeen argitanii ila bakka kana dhufeen fakkeenyaaf sagaleedhaan ilalaa diimaadhaan jedhe diimaa dhaggeeffadhee diimaa ta'uu isaa badheen bakka kana dhufu akkana ol fuudheen eddee kana rukutu. Maal godhe eddee kanatti diimaa godhe haa godhu akkana buteen maalinni meesatti samaawii bakka kana dhaheen eddee kana dhufee samaawii taayisa. Achi booda eddee kana dhaheen maalinni meesatti magariisa magariisa nime as dhaheen bifti magariisa ammoo kanan godha gurraacha nime asitti gurraacha asirratti naha as immoo kaleeroo waan barbaade waqaan dhumne waan ta'eef kaleeroo waan barbaadeen kaa'a. Kaleeroo kanan kaa'a fakkeenyaaf amma mee asii kaafnee dhaggeeffanna gaa. diimaa samaawii anaa wajjin qayyare amma anaa wajjin akka inni hin qayyarre immoo eddee kanan naa sagadiin naa bakka kanan nuuf. Okay. Akkanaan butte. Okay. ilalaa diimaa Okay. samaawii
Magariisa. Funyaan koo irratti fakkeenyaaf amala bakka kanarratti laa magariisa eeraniidha magariisatu mul'ata. Isa kana balleessuuf bakka kanatti akkana isa kanarratti akkana dhaheen fakkeenyaaf isin agarsiisuuf asirratti dhaheen bakka kana dhufee isii kana nasi achi buta. Samaawii godhaa. Xiqqoo si kana butee. Okay. Ilalaa. Diimaadha. Amma hin jiru la. Samaawii. Isaan asitti adda biccite kan akka qayyaraaraa jechuudha. Okay. Magariisa. Magariisa. Gurraacha. Gurraacha. Fakkeenya amma gurraachinni kun sirrii gurraacha hin taane. Akkamiin gurraacha isa bareedaa taasisee akkana dhaheen. Bifa biraa samaawii ta'ee asin dhaha gurraacha jira jechuudha. Gurraacha isuma bareedaa ta'eera jechuudha. Kunooti gurraacha. Fakkeenyaaf marka isaa keessatti baatee jira gurraacha. Bakka kana rukuttanii yoo isin as rukuttan bifti isii qayyadameera. Argattu? Kalee barbaaddanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Waan hin afaaniin himeef fakkeenyaaf tun afaaniin hin himiniin bifa barbaade irraan buusaa immoo waan hin afaaniin himeef gurraacha irraan buusaa jechuudha. Afaan isa afaan Ilalaa. irra bu'ee jechuudha. Diimaadha. Diimaadha. Samaawii. Samaawii. Magariisa. Gurraacha. Wow. Okay. Yoo appiin eeggadda isinitti isa kana buufattaniitu ta'e fakkeenyaaf ammaa kan keessa yoo isiin kun ol garagaltee jiraatte yoo ol hin garagalin jiraatte bakka kana rukuttanii naan gadhiisanii bu'a yookaan immoo yoo kana dalga biraate immoo kun as rukunnaan gannamaa buusa. Bakka kanatti ekspoortii jettanii itti rukuttan. Yoo immoo bifa kanaan isiniin bu'in jiraate appii kana qabaanne ta'e viidiyoo marraa lammeessaa dura hojjetame jira isatti gad dabarfattanii isa laaltanii inni akka appii kana appii isa bareedaa buufattan hojjetame achi jira waan ta'eef gaafa kana lakkaa'ee fidee gamanaan baasu gad isinii buuseera jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa subscribe like gochuun dagatinaa isin jaallannaa nu jajjabeessuun dagatinaa galatoomaa ulfaadhaa.